nagabbisiise yeroon suni osoon sin beekin jira. Ciciise jekata laba ciciise jekata laba ciciise shamarrn martu wareegamba tisine jaaptule waliin tisine kahoma waliin siisine jisine imimma yeroo jalaala walii jisine. Ashama harka fuune jirra jirtoon hordoftoota chaanelaa Eebbisaa Entertainmentii oduu guyyaa har'aa qabannee dhufne keessaa oduu ijoo kan ta'e obboleessa keenya Kiyaar Bashir guyyaa 2 dura haadha manaasaa nikaa godhate yookiin niqaa dhimate jechaadha. Sababa qaadhimachuu isaatiin dubartoonni Arsii hedduun komii dhiyeessanii. Sababoota komii isaan dhiyeessaniif tokkoffaa feemasoonni Arsii hundi isaanuu kutaa Oromiyaa biraa irraa akka fuudhan dubbatama. Garuu dubbichi akka salphaan turre dubartoota Arsii kan ta'an komii cicimaa dhiyeessaa jiranii maaliif dhiironni feemasiin Arsiin qabdu maaliif kutaa biraa irraa fuudhan kan jedhu tokkoffaa hayyuu duree xiinxalaa siyaasaa kan ta'e obbo Jawaar Mahammad dubartoota Arsii dhiisee dubartii Dr. Idillee dhalattuu Harargee kan taate kan fuudhe akkasumas obboleessa keenya feemasii aktara tiktokara Oromiyaa Arsii kan ta'e Nasrii Aanulee intala Iluu Abbaabor fuudhe akkasumas feemasoonni Oromiyaa hedduu isaanii kan akka Dr. Aslillee intala Jimmaa Abbaa Jifaar fuudhanii akkasumas tiktokaroonni beekamaa kan ta'e feemasii kutaa Arsii yookiin godina Baalee kan ta'e Ibsaanillee intala Harar makii fuudhe. Sababoota kanaan shamarran Arsii komii cicimaa akka dhiyeeffatan dhagahamaa jira. Deebiin feemasoota Oromiyaa kutaa Arsii ta'an keessaa akkas kan jedhu deebiin isaanii ture. Maaliif shamara kutaa biraa fuutanii rakkinni shamarran dubartoonni Arsii qaban maalidha kan jedhu gaaffii dhiyaateef deebii yoggaa deebisan feemasoonni Arsii akkas jedhu. Lafa magaalaa Finfinneedha lafa bitachuudhaa fi shamarran Arsii fuuchuudhaa fi nama mallaqa qabu qofaadha kan jedhan nuti fuuchuudhaaf humna keenya oliidha kan jedhan deebii isaanii akkasitti dhiyeeffatanii. Maanguddoonni Arsii sirna gadaa jiila darbe tuman irratti mallaqni gabbarri 500 ta'e gabbarri hafuu qaba Arsii keessaa safuudhaan bultii Arsiin aadaa qabdii siikoo mandooni sirna ittiin bulmaata mataa ishee qabdi kan jedhu gabbarri hafe jedhamee kanaasa'amee jecha afaanii ta'e malee hojiirraan oolle kan jedhu kutaa biraa jimaa bichaa qabannee fuunaa kutaa Arsii garuu nama mallaqa qabu bichaa fuudha kan jedhan rakkoo isaanii karaa sooshaal miidiyaa hawaasaa feemasoonni Arsii dubbatanii. Egaa akkuma beekamu shamarran Arsii komii kana kan dhiyeeffatanii fi nuti bareedumsas taananii uumamaan kan faayamne qabna aadaas taanaan kan nama hawwatu qabna maaliif feemasoonni keenya Arsii hundi isaaniitu kutaa biraatirraa fuudhan kan jedhu komii isaaniif deebiin akkas ta'e. Magaalaa Finfinnee lafa bituu fi durba Arsii fuuchuu fi nama mallaqa qabu qofa kan jedhan feemasoonni Oromoo Arsii kan turan rakkoo kana furuudhaaf immoo abbootiin gadaa furmaatatti nu gochuu qabanii yookaan nuti ammallee shamarran Arsii fuuchuudhaaf odoo garaan keenya nu jaallatu osoo ijji keenya nu hawwatu obsinee gara kutaa biraa deemaa jirra. Kabajas taanaan dubartoonni Arsii abbaa manaa isaanii isin jedhanii kabajuurra kan darbee maqaa dhayyaamuun akka ulfaatu abbaa manaa isaanii dubartoota Arsii akkasitti ibsan feemasoonni keessanii. Kanaafuu amma furmaanni maali kan jedhan dubartoonni Arsii hiriira bahuu qabna kan jedhan jiru. Maaliif feemasoota keenya deeffachuu qabna kutaa biraa irratti xiyyeeffannoon isaanii kan ta'e kanaaf ijji isaanii gara keenya haa deebi'u jenne maaltu furmaata kan jedhu shamarran Arsii nuti gabbarri keenya gadi bu'uu hin qabu. Nuti shamarran Arsii warqiidha, nuti shamarran Arsii qaaliidha, nuti shamarran Arsii daayimandiidha, nuti shamarran Arsii
waan waddanneef gara rakasaa deemanii namni arge fuuchuudhaan hin danda'u shamara Arsii nama cimaa nama hayyuu nama kaayyoo qabu nama mallaqa qabu nama humna qabu nama hojjetatee bulu bichaa nama daayimandii ta'e malee washakareen osoo beekumsa hin qabne beekamtii argatte nu fuuchuu hin dandeechu kan jedhan deebii dubartoonni Arsii dhiyeessan keessaa jechoota ijoo hawaasaa ta'ee jira. Egaa akkuma beekamu Oromiyaa kutaa 11 keessaa shamarran kutaa magaalaa Jimmaa fi akkasumas magaalaa Harar irratti lolli cimaan akka banamu shamarran Arsee beeksisa cimaa baasanii jiru. Ani kana hunda keessan jiru namoonni tokko immoo furmaata kana Oromiyaa kutaa 11 keessa immoo shamarran Wallaggaa fi shamarran Shawaa gaafa deebii kana furmaata laatanii gandummaan akka babal'annee fi tokkummaa Oromoo cimsuu fi kutaa biraa keessa fuudhan malee rakkoon biraa hin jiru kan jedhan deebisanii araara buusuu yaalaniiru. Shamarran Arsee garuu aarii isaanii akkasitti ibsatanii nuti daayimandiidha nuti warqiidha kara deemtuun marii nun fuutu kanaafuyyuu qaaliidha gabbarri keenya gadiin buutu jedhanii. Mee isin maal jettanii yaada keessan koomentii jala nu teechisaa. Edaa oduu gaazexeessituu ta'e nan bareeda. Dhugaa sagaleen utaalloon naqabe malee gaazexeessituu odoon ta'e sirriitti hin dubbadhan ture ergitaniidha. Sirriitti wala gaazexummaa kana yookiin dubbii kana bal'isee isinitti himuudhaaf hane. Gaafan sagaleen kun irraa utaalloon badii normaalii ta'e isinii himaa shamarran Arsii dhugumatti qaaliidha daayimandiidha. Koomii isaanii qabanillee sirriidha maaliif feemasoonni Oromoo kutaa Arsii akkamitti shamara kutaa Arsii dhiisanii kutaa biraa fuudhan kan jedhuuf rakkoo qabaatte shamarran Arsii osoo hin taanetti kuni dhuguma isa galaadha. Tokkummaa Oromoo mul'isuu fi jibbaa gandummaa wal keessa balleessuu fi isa kutaa wal qoonnu isa gandaa wal qoonnu Oromoon tokko kan jedhu mul'isuu fi malee feemasoonni Oromoo Arsii illee rakkoo qaban jenne itti murteessuu hin dandeenyu. Haa ta'u garuu immoo mirga dubartoota Arsii illee eeguun gaariidha. Feemasumti tokkichi illee shamara Arsii keessaa fuudhee seenaa galmeessuu qaba ture. Garuu immoo dhiironni kutaa Arsii feemasii ta'an akkas jedhanii deebisanii naafi Kadiirii fi Asheetti yaabbilee kutaa biraatitti heerumanii isinirraa eegalee dubbiin kun jedhan deebii kennanii jiran jechaadha. Kanaafuu homaa rakkoon qabu hundi isaanuu Oromiyaadha. Hundi isaanuu ijoollee abbaa gadaatti kan fuudhanis kutama Oromiyaa keessa malee Gondariin dhaqanii fuunee nama naarsoo. Garuu karaa social media kana keessa lolli ciccimaan tokko koomentiin darbaan arrabni waliin jedhamu jira. Shamarran Arsii hinaaffaa qabdi kan jedhuu fi akkasumas shamarran Arsii naman kabajju bakki jedhu jira. Shamarran Arsii eeni hinaafti hinaaffaa ni qabdi abbaa manaa ishee irratti garuu kabajaa irratti namni kutaa Oromiyaa 11 keessayyuu namni haga shamarran Arsii abbaa manaa isaanii kabaju abbaa manaa isaanii akka waangelli jedhutti akka amantaa jedhutti illee gadi jedhanii abboomamaniif jechaadha. Dubartoonni Arsii abbaa manaa kabajuu keessaa maqaadhaan yaamuu kan sodaatan isini jedhanii kan yaaman jechaadha. Gaafa ilma argatimu abbaa beeluu kiyyaa jedhanii ni kan yaaman jechaadha. Dubartoonni Arsii feemasii Arsii kan caaltu sammuudhaan gaa'ila keessatti akkaataa ittiin bultii ijaarratan akkamitti akka mana ofii qabatanii deeman kan beekan kabajaa guddaa abbaa manaaf kan laatan dubartoonni Arsii hayyuudha jechaadha. Kanaafuu dubartoonni Arsii qeeqamuu hin qabanin jedha. Koomiin karaa feemasoota Arsiitiin dhiyaate sirriidha. Kanaafuu warroonni feemasii magaalaa Finfinnee fi lafa dubartii Arsii fuuchuudhaaf nama maallaqa qabu jedhanii waan komatanii fi malee rakkoon biraa hin jiru. Garuu rabbiin tokko sinaa godhu. Jaalala nu haa kennu Oromiyaadha hundi isaanuu shamarran Arsii illee kutaa feetan barbaadan heerumuu mirga keessan qabdan kutaa shamarran Arsii gabbara sodaataniiti malee rakkoon tokko hin jiru jechuun jaaladha. Galatooma viidiyoo kana share godhaa wal qaqqabsiisa.